أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان ونوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. duraan dursee obboleessa keenya Muhammadii fi obboleettii teenya Hilwa baga rabbiin isaan jaaree baarakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khairin rabbi yaada muraada isaanii rabbi haa guutuuf haajaataanii cufaatu rabbi walitti haa qabuuf isa horiin isii ilmuudhaan rabbiin isaan haa jaaru isin keessaa illee warra hin fuune rabbii isin haa fuusisu shamarallee rabbiin haa heerumsiisu akkas jechaatiti qissaa bareedduu lama isiniif haa himu. qissaa bareedduun tuni aalimticha guddaa imaamu sha'abii ja'amuututu gaafa tokko shurayhul qaadii walii wal agare isaan lachuutu darastoota sahaabaati. shurayhul qaadii jechuun walqixxummaa fi dhugaa dubbachuu keessatti qaadii fakkeenya godhatamee dubbatamu isa amajjahaatam guutu inni darasaa umar ibn al-khaxaabii fi ali ibn abi xaalibi radiyallahu anhuma. imaamu sha'abiinis siidaa gaafa inni aalimummaa namni isa gayu hin jiru je imam makul cufa saanii rabbiin rahmata godhuu fi rahmatan waasi'a imaamu sha'abiitu qaadii shurayh qaadii kanaan mee jiruu warra keetii maatii tee waliin akkamitti jirtaa jeen yeroo kana shurayhul qaadiin ani jaartii tiyya waliin amata 20 wajji jiraadhee takkaa namufachiistee hin baytuu je jaartiin tiyya amata 20 wajji jiraattee guyyaa takkallee si mufachiisne akkamitti jeen akka itti taate siifin himaa je'eeti taarika isaa himu jiraaf obboleeyyan kiyya yeroon an isii agaruu bareedina akkasii waa hin agarree je'ebo jaartiin tiyyatun qashti qunshummee dumbulloo takka je'ebo haadhii lammaa shaafnaa unnootii maquma isiitii ugaa hilwaadha je'ebo obboleesso raka'aa lama rabbiidhaaf dha'uun qabaa je'eetuma allahu akbar je'ee salaata shukriitti qabate sujuudni qofni ni gaya bar raka'aa lameen yerootti qabate assalaamu alaykum wa rahmatullah assalaamu alaykum wa rahmatullah yeroo jedhu jaartin isa duuba salaamtaa inni salaammate irratti isiin salaamtaa baafatte awoo rabbi jaartii kana isin yaagon amin jettamu lamin jett wandalaatiin as keessa hidduudhami meerka basa inni sodaata kaameraan sirra hin jiru war yeroo gabbaa'unnoo salaamtaa jiru isiin salaamtaa jettee harka irra kaayyateeti gaamma khayrii isiin qabdu rabbi kadhatee hamtuu isiin qabdu rabbi irratti maganfachuudhaaf yeroo akkana jechuuf deemu yaa abaa umayyata alaa rislik suuta deemii jetteetiti lafaa kaate isiin tun alhamdulillah wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillah wa alaa aalihi wa asaabii ajma'iin wa ba'd jetteen rabbi faarsitee rasuula irratti salawaatullaahi wasalaamu alayhi rahmata buustee eega ammaan tana waan dabarseeti fa inni imra'atun ghariiba aniin tun intala keessummaa takkaa jetteen ati gosa keetirraa nama feete tasi madaaltu fuudhuu ni dandeessa anis gosa kiyyarraa nama ana madaalu heerumuu ni dandaha garuu rabbiin jalla jalaalu rabbii fadheetiti anaa fi ati walitti nu fide yoo wajji jiraanne ma'aruufaan waan jaalala rabbii keessatti beekamaa ta'een haa jiraannu yoo wal dhibne ammoo ow tasriihum bi ihsaan nagayaan nagallakkisii anaa fi atiifuu rabbiirra araaramaan barbaadaa jettee gattesti guyyaa aruuzaatiin jaartii khuxubaa namarratti gootu agartanii hilwaanillee mammi irratti ni gooti je'ee waayyaa du'anii tiyyallee gaafaan fuudhu waa khuxubaa natti hin goone hadiisa kanallee gumeega kan inni itti hime teesse obboleesso yeroo sanitti khuxubaa akkaan godhu khuxubatti na haajamsiiste anis lafaa ka'eetiin rabbi faarsee rasuula irratti salawaatullaahi wasalaamu alayhi salawaata buusee eega waan ammaan tana dabarsineeti wanni ati ammaan tana jette kun yoo itti hojjatte siifi ragaa baatii yookaanuu hujjaafitti dhaabdee jeen inni yeroo kana isiin maal jetteen obboleeyyan kiyya ka islaamaa mee waan jaalattu naa himi waan jibbitu naa himii jetteen ni himeef ollaa keenyarraa mana kee akka nama seenu eenyuu jennaan abaluu fi abaluu haa seenu abaluu faan hin seenini ollaa kiyyarraa gaariin abaluu fi abaluu warra gaarii warri akkanaa ammoo nama hamoodha ittiin dhihaatinii jeen eeganaa isiin gaafii bareedduu takka gaafatte
haya anaa fi ati ziyaaraa mana haadhaa fi abbaa kiyyaa soddaa yoo deemne hoo akkamii jennaani soddaan kiyya akkana hifatu waa hin fadhugaa waaska adii wajji deemnaa jeen halkan sanirraa jalqabee amata 20 guutuu na mufachiistee hin beeytu gaaf tokko qofa na aarsitee je gaafa sanuu badiin san tiyyaa je obboleeyyan kiyya wannin ammaan tana mammee fi hilwaaf warra biraa warra fuudheefillee mataa kiyyarraa jalqabii wannin dhaawamaan ni beetani filannoon yeroo tolte eegasi yoo namni dhugaa waliif hime wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru akka ammaan tana wali hikaa hin agarre hin dhuftuun isin hin jaa waan inni fadhu himteefi inninis akkasitti himeefi jiruu gammachuuti wajji jiraatanii fi ammaas shamara muslimaa tana allahan jalla jalaaluhu qur'aana keessatti maal jee isaan dhawe ni beeta muhsanaadhaa jeen muhsanaa jechuun fortunate against devil jechuu obboleeyyan kiyya hamturraa tanama qabdu taarika bareedaa tokko isiniif haa himu taarika kana gurbaa takkaatu jaartii qaba garuu filima wasaka saniini mokkorame irra hedduu dardaraa amman tana nas'alullah as-salamata wal afiya wifi jiraami kanuma jaartii qabu saniin mokkorame gaafa tokko isin aqila jaarsa kiyyaan surprise mufaaja'atu sarraan isaa godhaa jetteeti wajjiraa isaa itti dheeyte yeroo itti dheeytu isaa waan haddaamaa sallaalu jiru wal agara humaa takka hin jenne gara galteetuma deemtee eessa dheeyte mana saaloonaa dheeyte saaloona dheeyte rifeensa isii tolchattee meekaappiidhaan wahayyuu libbisti godhattee karaa manaa deemtee huccuu hirribaa uffattee isa eeyde yeroo jaarsi isii ol seenu humaa takka hin jenneen ati na fuutee waan akkanaa goota khiyaana laa hin jenneen isin tana cufa da'awaa tana cufatti hin qaraan waanuma takkaan si gaafadhaa jettee hin jaalako waan shamarran san qaban waanin ani hin qabne maalii jetteen wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru waan ati qabdu isaan hin qabanii maaliif jennaan takka qofni ni geegaa isin muslima tawhiida waan gayu ni jira yeroo san achumatti rabbiidhaafis baallama seenee waan fokkottuu sanitti akka hin deebine eeganaa isiidhaaf arraawulii waan sanitti hin deebine je'eetiti halkan sanirraa gammachuu ajaa'ibaa jiraate guyyaa sanirraa eegalee waan sanitti hin deebine je wannin jechuu fadhe aruuzoota keenya baga rabbii isaan gammachiise isin jidduu yaa Muhammad yeroo ammaan tana ati arraan tana dhalatte hilwaanis arraan tana dhalatte gammachuu ati keessa jirtu namuma fuudhee dabarsee beeka malee namni kaan takka hin beeku akkuma nama hajjii godheeti warra hajjiitiif beeka malee ka asii oggu dhibba takka nuu hin beekan amma isumaatu beeka mee fuuluma isaa laali billaa ilaka akkamiin ifu bara kana salliixa irraa dibachuu dandeessaa bara aboo isinillee rabbi isin haa gayu rakkoo teessan nam tokko if jidduu hin naqinaan isiniin jechuu fadha eegana yoo walitti aartaniin siin jaa gorsa jaalalaa haala isin lachuutu aara qabdaniin galgala san akka hin rafne rakkoo teessan san furaati san booda rafaa malee atiis isitti duyda garagaltee isiinis duyda sitti garagaltee rafuun san waan hin jirre eeganaa ammoo shabaaba wandalaaxee warra singilootaaf taate hadiisa bareedduu takka isiniif haa himu rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wasallam قافتك والحديث متفق عليه عبد الله بن مسعود الرادفي رضي الله عنه يا جماعة دردرو تاجين من استطاع منكم الباءة فليتزوج نمني اسن كيسا مهري في قلبه انت لفودو نمني دندو هافودو جي مالي جنان فإنه أغض للبصر إجتيسا قباجي فوني إجا قسي قبا قباتي تبير الله بردو من كيسا قبدامي وأحسن للفرج أما سقام سالاتيسا اسن افتكسا namni isin keessaa fuudhuu hin dandeenye ammoo soommanni isarratti haa jiraatu soommanni kun isaaf gaachanaa je ammaan tana dardarri fuudhuu callaa hin qabdan chastaadha rabbii isin haatu joorumsu aw rabbi callaa isin haagan soommana irratti hin jirtu akkuma ra'eetii Abdulqaadir eegee gadhiisee tanan agarre bubu jechuu malee obboleeso isniin kamisa 13 14 15 soommanuu qabda hamqa guyyaan teessii dhufu yookaanuu hin dandeessuun sin jaaga tun nasihaa jaalala yoo dandeessan hin sodaatina fuudhaan isin hin jaa saaliha bareedduu takka laalaati taxaaxaa rakkoo isin hin neene ni jirtii miti san fuudhu yoo hin dandeenye ammoo somman garuu hadiisa bareedaa tokkoonin isin gammachiisa ka isin gammachiisu hakaa miti bar
رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة حق على الله أونهم نمسدي الله جل جلاله إسان غرغارو بايلما إفت قولي هكا أنا تو إسن غرغارا جئتي بايلما إسنيسين نمسدي كدرائن المجاهد في سبيل الله نمكرا الله كيستك أبصوبه يودو إفردوس الآلة يو مسكينته يرو ديبو بوجوسا تجارته ديبيا تنغاهمك أوفا يوجد تنو ويطول الكلام ويخطبادا والبشن ننسيسو في ملئ تلمدا جالوان كيا كإسلاما غرباتوكو غبر بلسون فموداب كيف قلميسي والكاتب الذي يريد الأداء مالي باتي جاه كيستي بلسان باسي مالك كومشنين سيكا فلا باتي جهان سن كيست جئين الله جل جلاله إسامني مجيزة كومشنان سن كفلي بلساني با كان أمو الناكه الذي يريد الأفافا غربا فودو فدو سنو مالي في زنرا تكفموداب يو تناف جتة ننفودا جتة والله الذي لا إله غيره الله أفسيك أبيجرا أنا تطوط ستجاجلا أو جولين غندك يا نجرتي أما تلما درو وهي هكان أكنا فكاتا أبو بوليسو أو كنا فكاتا أو كنا قبضة أو الله تورا تكونتوري أو تبدو غاني سودا تامالي مكلاكي جرا زورا ستي باللسان سنجا غرو أرانتنا إسين خرابيرا جرتن شمراس وان إسني دامنو بلاتا هنجر تفرندي تناديساتي نما دوغان إسن جالته إسني دوفي والله فودان إسنينجا شمرانيس هيروما هذا في أبا فوني دامنوس قلب إساني في تاتاتنا إرّا لافيسا إرّهدون برامانتنا بركة أروز وني إرّا فودي وهيوتو بركة كتبدف هذا في أبا إساني تتوتو تاتا إتهدون ميس أروز تكاتا كنين غوردا يوجته ورب الكعبة كم إبا في كم نشان تمسيفين كيس هذا في أبا يو أسكيس جراتن إلمان كيسن إرّتي لافيسا يو أمان تنلالت إرّهدون شمراتي في دردروني umriin isaanii kuttee jirti cufni isiitu singiliidha keessaa'uu kaduraa bar yeroodhaa bar limiteeshinii qabdii bar yeroon san tik tak kunnaan taphni dhumee jira obboleeyyan keenya akkasiin isninjaa walitti laaffisa aruuzoota keenya kafuudhaan rabbii yaadaa muraada isaanii haa guutuu fi haajaata isaanii rabbii walitti haa qabuu fi addunyaa fi akhiratti rabbii isaan haa milkeessu maammee fi hilwaa akka rabbiin addunyaa tana keessatti rabbiin jaarsaa fi jaartii isaan godhe jannata keessattis rabbiin jaarsaa fi jaartii isaan haa godhu isin warra fuudhuu fadhullee rabbii isiniif haa laaffisu shamara islaamaa ta'e heerumuu feetu cufaatu rabbii haa laaffisu gara halaalitti rabbii walitti isin haa fidu asumatti dhaabaa allahumma salli wa sallim mubaarik ala sayyidina muhammadin wa ala jamiil mursaliin wa akhiru da'waana alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ حميلي لما كنا دي بيسا حميلي والله أستاذ نجالة تاني هو أن حالا نجالة ده جارتي ده كوا مري سالما نقول ده برا جارتي نديف تقام يو نقرته أكان أبر مال نزيف أكم جت aha edana biranjir jarti biranjir awar ni afona lawa di fama goda fi jarti biranjir tanako di fama si gode mantu tiara ka itian sudah muaz nazif odu ajaiba takkan ka odu ya khana chikin toiti nara ni ke balta akka ajaiba itiofu akka ajaiba timala tuma fi lewon dinke belenji rofi hayye oguta kamile ra handa kabajamtoota hordoftoota keenya amma galgala keessaa sa'aatii tokko ta'ee jira oduu galgala kanaa kan isinitti himu an Abdul Aziz Muhammad bal'ina oduu teenyaa wajjin turtii gaarii bara 2014 ji'a 11ffaa guyyaan alhadaa bal'inni oduu qabnu akka armaan gadii kanatti isiniif dhihaata arra guyyaan guyyaa gammachuuti dargaggoon maqaan isaa Muhammad Taha Usman jedhamu shamarree Hilwaa Naziif Jihaad haadha manaa isaa godhatee filachuun guyyaa arraan tanaa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti cidha isaanii waliin godhachaa jiru. Akkana dubbiin dhimma kanarratti misirrichi keenya obbo Muhammad Taasma
gammachuu isaa akkana jechuun ibsatam. Ani Muhammad Tahaa ijoollummaa kiyyarraa kaasee saahiba kiyya jaallatamaa fi kabajamaa Mu'aaz Naziif wajjin kan hin guddadhe waan ta'eef ammas irra deebiin soddaa kiyyanaaf ta'uu isaatiif akka injifannoo irraan gonfachuuttiin jechuunin yaada isaa ibsatee jira. Raafi aaliin hundi osoo lafarratti nafin ollaa fi hiriyaa dabalate walyaamee wal kaasee cidha kanarratti argamuun namuu gammachuu ofii ibsatutti jira. Haaluma kanaan nutis cidha kana sababeeffanne miidiyaa keenya ijaa fi gurra uummataa bakka buunee gammachuu tana waliin qooddachaa jirra. Akkasumas yaada nama tokko guutuu addunyaarraa nu dhaqqabee isin biraan gahuudhaaf sochii nuti goone akka armaan gadii kanatti isiniif dhihaata. jalqaba irratti obbo Tahaa Usmaan akkana jechuudhaan yaada isaanii kennan. Ani ilma kiyya ilma addunyaa tanaaf badhaasaati. Addunyaan tun ilma kiyya kan argachuu isiitiif Rabbi galateeffachuudha qabdi jechuudhaan yaada isaanii ibsatanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee abbaan misirroodhaa obbo Naziif Jihaad akkana jechuudhaan yaada isaanii ibsatanii jiru. Ani ilmaan kiyya guutuu islaamummaa irratti guddifadhe akkasuma islaamummaattiin isaan kannachuu barbaada jireenya isaanii guutuu akka gammachuun jiraatan du'aa rabbii kiyyaaf kadhadhaaf jechuu yaada isaanii ibsatanii jiru. Obbo Naziif Jihaad itti dabaluudhaan dubra tiyya taaftees nama isaan jaalatanii kan nuuf qophiidha jedhaniiti jiru. Akkasuma mootichi guddaan biyya Turkii Rajab Tayyib Erdogan akkana jechuun ergaa isaanii nuuf dhaamanii jiran. Dargaggoo Muhammad Tahaa Usmaan guyyaa cidha dargaggoo Muhammad Tahaa Usmaan guyyaa cidha keetii hedduu na gammachiise qaamaan si bira jiraadhee si wajjin dabarsuu baadhullee qalbiin tiyya si bira jirti jechuudhaan Rajab Tayyib Erdogan si ergee jira. Akkasuma daa'in guddaan addunyaa tanaa Dr. Zakir Naik dubbii isaanii akkana jechuun ibsatanii dargaggoon Muhammad Tahaa guyyaarraa gaa'ila isaa raawwachuun hedduu na gammachiise. Addunyaa tana guutuu biyyootan da'awaa godhuuf irra naannawaa ture keessatti nama akka Muhammad Tahaa takka argee hin beeku jechuun gammachuu itti dhagahame Dr. Zakir Naik haala kanaan ibsatee jira. Akkuma jirutti ta'e muummichi ministeera Itoophiyaa kabajamoo Dr. Abiy Ahmed akkana jechuun gammachuu isaanii ibsatanii jiru. Dargaggoo Muhammad Tahaa nama haalaan hamilee qabuu fi nama diinagdeedhaan biyya tanatti dorgomaa ta'uu fedhu keessaa isa tokko. Dargaggeessi akkanaa kun bultiidhaan jaaramee yeroon arku gammachuu guddaatu natti dhagahama. Yoo inni barbaade magaalaa Dirree Dhawaa fi Finfinneerraa tattaaffii inni qaburraa dachii isaa kennuuf qophiidha jedhaniiti. Ittuma dabaluudhaan xiinxalaan siyaasaa addunyaa fi miseensi paartii KFO kabajamoo obbo Jawaar Mohaammed akkana jechuun yaada isaanii ibsatanii jiru. Dargaggoo Muhammad Tahaa Usmaan nama yeroon ani biyya alaa turee fi ergan biyyatti galees gama hundaanuu nu cinaa dhaabbachaa turedha. Akkasuma nu cinaa dhaabbachuu isaadha nutti agarsiisee jirudha. Shamarree jabduu akka Hilwaa Naziif tana wajjin yeroo inni bultii ijaaru arguun waan hedduu na gammachiisudha. Ammaaf biyya alaa waan hin jiruuf gaafumaan dhufeen aruuza kee dhufe jechuudhaan Jawaar Mohaammed riippoortara keenya Obsaa Ahmeditti himee jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduun nuti guutuu addunyaarra naannoo inni isiniif dhiyeessine hanga kana amma hordoftan kana fakkaata. Oduu teenya malee qophii babbareedoo hedduudha qabna. Miidiyaa keenya ijaan gurra uummataa wajjin turtii gaarii. Hamidee.